deemu nukusadha wal kusanne akira waan hennuuf ganda qabrii waan hennuuf akka gartee gasimmoo waan akiraanuu ta'u waan qabrii kennaanuu ta'u waan gartee gasimmoo jannataan ta'u akka dalagwani dalagnu baay'eedha waan ta'eef waan akkasii akka hojjannu isiniin jedha. Wanni lammataa kan itti dabalu asliin si kabanya si jaalanna ijoollee hedduullee hin jaalanna nuti gaafa faayidaa isinirraa barbaannu yookaan isin waan gammachuun hojjettan qofa isinit dhufnee isin bira dhaabannee yookaan immoo isin waliin kolfinee taphatu miti waan silaa gartee gas immoo akiraa keessan isin jalaa balleessu waan gartee gas immoo haallee isin balleessu isinit dhiisuun barbaan wanni kun waan maqaa isin balleessaati akkana akka warra kaayiroo jiruutitti isin arrabsuu jiranam akka kaayirootitti isin arrabsaa jiran maaliifi wanni hojjetame sun sirrii miti jechuuf isin arrabsaa jiran waan ta'eefi waan kana keessaa baanee lamu waan akkasiititti akkan deebine wal gorsaatiif nama simattan seeraan simadha jaalala keessan itti mul'isa gaafa simattan miira keessan lixxanii waan garagaraa akkan hojjanne dhaamsa isinii dhaamna waan akkana naannoo kamirrattu warri Dubaay jirtan warri Dubaay nama waan akkana kanatu ture samoona duraatu akkanuma foo dhaaban akkanuma gorsaatu wanni sun xiqqoo isii taragaaga'ee jira jechuudha argaan jiru zamana saanaa kan nuti ruumii keessa wanni dhufnuufi isin tukeen nutu keessan khayrii qabnu hamtuu qabnuufi toltuu qabnullee walirraa qoodamaa yoo deemne ka walii taana malee gaafa waan mishaa qofa walit dhufne waan badaa walirraa baqatuu qabnu kana nuu beeka kun social media maanatti fayyadamteen jedhu social media wanni barateef namni hunduu itti fayyadamuudhaaf xiqqaalleen itti fayyadamuuf guddaalleen itti fayyadamuuf waan irra dhufe laaluudhaaf kanaafi waan akkasiisan walii beenne yoo waliin deemne malee walitti qoosuu dagaleen haasawa wal tuquu ebalu kiyyaa miti jechuu waan akkasii keessaa baane yoo waliin deemne ka waliinii taana malee gaafa gartee gas immoo wal qoqqoonne ka waliinii ta'uu hin dandeenyu waan ta'eefi wanni tare waan gartee gasii tare dhiifne waan of duraatiif waan akkasii akkan deebine asliin faallee achitti gaafatamtanii mubaarak faallee achitti gaafatamtanii isin amma teemesii waan taataniif waan akkasii sargii irratti ta'e waan gargaraa irratti miira keessa tartanii waan akkasii san akkan dogongorre amaanaa isin bira kaayannaa rabbiin nu sodaadha sodaa rabbii gartee gas immoo isinii haa kennu waan dabarsitaniif immoo tawbadha rabbii kenna tuyyuu jedha yaa ayyuhalladhiina aamanuu tuubuu ilallahi yaa warra nutti amantan jahu isinumaaf isinii amane kanallee waamee jechuudha Kana kakalesa namni balleesse ramme toobachiisa karamni biraanatti injiirratti fakkaata. Kanaaf waan ifne irra Abu Yaya ramme asli yeroo tokko harkana kana yeroo tokko harkana anitani yeroo tokko ramme gaaf tokko isin arraan intala bar afaanirra dhungattanii bar takkamoo asirra dhungattanii jeenus mas hin jetta hin dhunganne bar that was a fake. Hai, Ustala bari dunganne, ustala bar reaction. Wanga me koi gacha fet. Wan alim Nasir Hamza. Ana me khogodi, namni abara be khubudawa dagi. Indunganne afan oromoti. Amma bodali dungatte je. Ana diru mana kesa. Koi wisigafanga. Iya kabna. Wan alim ni gutu hingole tu wanta tu kabli sur biji. Abo me ani wallahi wa rabbal kaaba dunganne je me. Me sifini mahaye. Lal gafata ko shayna. Koya ga namni bra ma chalisa. Gafata ko. Lal dubina keta teni mudema Nasir Hamza TV chafena lagya. Gafata ko gurbaan akka Nasiritti ijoollee barsiisu bareedaan shayni bareedaan akka Nasir Hamza tokko ijoolleen inni barsiisu mana nyaata kristaanaa ta'anii nyaachaa jiranii sani hay akka inni dukaana irraa bitachuu deemuun tachitti arge hay ijoollee asii waa nyaattanii isin jennaan tokko keessaa ka imaana qabu kam jebita yaa sheeka kiyya ani waa foon hin nyaanne marakaan dhugee je si galte amma fakkeenyaaf ani yoo dubbii gartee gaa itti maramuu san faataate malee
Saniyoon sirraa qeebali malee ta dhungoodhaa hin jirtu. Dhungoon na hin jirtu. Dhungachuu dhabu keessanitti irra gammanan. Sagalee wayii seenaa jira. Ini gori jamfe. Dhageessee Abu Yahyaa amma walumaa galatti bar nuti dubbiin sirrii miti qeeballee bar. Akkaataan nuti dubbataa turre. Ega wanni nuti isin qeeqaa jirruu fi warri da'awaa asiroo kiyya dalagaa jirtu dubbii bar ani boo billah alayka ani shahide ani barri xiqqoo malee gaaraan siramsaa meena dhiisi gaafinimu ana jechuun jaalallu walumaa galatti wanni ta'e jira dogongora Asman amma Ramadaanii dhufaa jira. Baatii guyyaa 73 haf. Rammee koo. Haga Ramadaanii. Sana golobnu goota hoo. Eega amma siifin goona ba. Ramadaana dhufuu jira. Laal umrii ta'e. Rammee yoo maallaqa barbaadde akka rabbiin roobatti kasii buusu dadhabnu lubbuu teenyaafillee dadhabnu sii kadhachuun dadhabnu ati fi asliillee. Wallahi wa rabbal kaaba karaa ati itti duroomtu. Rabbi jettee waan kana yoo if qabde Rabbi illee subhanahu wa ta'ala nama tokko waan takkanaa jecha dhiise waan sanii olii bakka buusuuf malee hin taane jaa. Waan ati araan tana xixiqqaa kana Rabbi jecha dhiistaami waan guddaa Rabbi bakka si buusa. Beekamtiis taatus, qabeenya taatus, beekumsa taatus waan barbaadan Rabbi isin kan jarana. Nu jaalattan aslii fi ati, mubaarakii fi ati. Narraa himi ijoollee teenya taasirratti gartee hawaasni dhagaa waan isin jaalatuuf qaba. Yeroo isin rakkataa bira dhaabbattan, yeroo isin hiyyeessa bira dhaabbattan, yeroo isin ummata keenyaaf sagalee taatan, ummata keenyaaf ambaasadara gurguddaadha isin. Ambaasadara Rabbi isin shoome waan gaarii keessatti. Gaaromminni keessan kuni yoo waan Rabbiin jaalatu biratti if qabdanii daleedan. Jarana namni pirezidaantii daran isin dhageehuu ta'a. Isin jala deemuu ta'a. Beekamtii qabdan tana. Dhageettii qabdan tana. Jarana ulfinaa fi kabajaa Rabbiin isinii kenne hawaasa keessatti waan gaarii nu jijjiira. Ramme Rabbii keessu daadhu waan barbaadun si bira jirra. Waan barbaadun asli waan barbaadun si bira jirra. Isin qofti hawaasa keenya kana isin dhageeni. Isin jala deemani. Ani har'a asirra taa'ee hadiisa tokko himurra Rammeen har'a waa'ee Ramadaanaa yoo dubbate. Asliin yoo har'aan tana waa'ee jaalala Rabbii yoo dubbate. Wallahi narra isin dhagean. Abu Yahyaa irra isin dhagean. Sheikh Amin Ibrorra asirratti isin dhagean. Sheikh Amin Ibrorra inga daragaa isinii beeku. Nurra isintu darasaa qabaa jee. Nuti darasaan teenya masgida keessa jirti. Madarsaa keessa jirti. Darasaan TikTokii fi darasaan Facebook asirra isin jala jirti. Ummanni kuni Qur'aanaa fi hadiisa nuti itti himnu daran kara keessanii yoo itti himan irra fudhatan. Humna qabdan tana, sagalee qabdan tana, beekamtii qabdan tana. Jarana namni arraan tana gadaan Rabbiin gadaa keessan godhe. Arra Rabbi isin urgeessee mi ammallee Rabbi isin fudhatin. Mee dura itti tufaa jaran. Maashaallah Allahu baarik lahu zawja. Ijaan nama nyaatu. Itti tufaa jaran mee. Amin amin. Jarana Rabbi Qur'aana isin mul'isu. Rabbi hadiisa isin mul'isu. Amin amin amin. Akka Rabbi urjii mul'isetti urjii ifnana hawaasni kun Qur'aanaa fi hadiisni madda Qur'aanaa madda hadiisaa isin godhee bakka isin jirtanitti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummanni keenya qaceelee sababaa keessaniin ummanni kumaantamaan qaceelu Rabbi isin haa godhu. Akkasuma sababaa keessanii yoo namni tokko jallate wallahi itti gaafatamta. Itti gaafatamummaa guddaa qabdan. Badiin arrar badiin namni biraa dalaguu fi badiin isin daleedan takkaa miti. Namni biraa nama isa jala deemuu qabu. Isin immoo sababaa keessanii nama kumaantamiitu jallachuu danda'a, qaceeluu danda'a. Kanaaf hadiisa gabaabaa tokko simeetiin bu'a. Caffee cofii onni kee. Caffee baay'ee tokko. Asli namtittiin takka gumna daleeti maallaqa fudhatte zinaa daleeti hadiisa warra banii Israa'el dhaggeeffadhu. Dhiirsa gandaa ka isin maallaqa irraa fudhatte waliin hin rafin hin jiru. Zinaa daleeti wanni isin nyaattu illeen haram qabeenya nama zinaa dalagee ofilfillee nyaatti. Gaaf tokko osoo deemtu bishaan barbaada eela gabbuute. Eela bishaan gabbuutee dhuyitee yoo ol bahu deemtu Abbo hir'isitatti naqaaf itti naqaaf daddabaadha qaba.
saricha san deebuu baasti. Intalti tun nama gumnaa dalagu, nama zinaa dalagu, nama qabeenya zinaatiin illee beeleef baasu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal godhe? Dilii isii sababaa isiin saricha du'arra oolchiteef bishaan obaasteef Rabbi dhiiseef. Eega guyyaa saniitiin namtittiin sun zinatti hin deebine, badiitti hin deebine. Rabbi isii duroomse, Rabbi isii qajeelche, toobattee akkasitti haala Rabbiin jaalatu irratti duute. Rabbi akkasii qabdan. Isinirra anaatu dilaawa jaran. Isinirra anaatu dilaawa. Diliin teessan hawaasatti mul'atteemi. Meebi nuti sheekkootiin, meebi namoonni silaa imaana ni qabu jaamu. Dilii teenya wallahi Rabbi qofaatu beeka. Osoo dilii tiyya beektan silaa nan dubbistan. Osoo dilii tiyya beektan silaa nan dhaggeeffattan. Hayyoonni islaama akkas jechaa turan. Osoo diliin ja'an cincaa osoo qabaatte namni daqiiqa tokko nutti hin dhiyaatu jaan. Ulamaa islaama akkana jaabeef. Hayyoota islaama akkana jaabeef. Rasuula Rabbiitu hadiliin qabne araarama gaafachaa ture halkanii fi guyyaa. Kanaaf amma asirratti gabaabsuudhaaf Rabbii keessan dhiifama gaafadha. Hawaasatti balleessanii dhiifama gaafadha. Keessattuu dubartiitti balleessanii jirtan. Yoo isin waan kana godhuu baattan dubartiin hiriira isinii bahu jirti. Isinirraa lafa qabu jirra malee. Hiriira bahuuf qophaa'aa jiran. Down isin jechaa deeman. Jajjabduu iskaamin jettaan Asramza. Down jechaa jiran. Dubartiin hiriira bahaa jirti. Haadha teessaniif, obboleettii teessaniif, jaartii teessaniif rahmata yoo dhugaadhaan qabaattan obboleettii teenya san if duraaf yoollee namni obboleeyyan kasmatan taatan dhalaan dhalaa simatu. Ustaada. Dhiirti dhiiraa simatu. Ustaada. Ila tokkoffaa haati faatesis gaafitti na gaafattani. Enu cabsee sagalee kennite. Haase jarrin jiru bishaan dhugaa Ramme miutu gorme? Okay. Gaafi isin na gaafattaniif tokkoffaa haati faatetii fi wannoon tokkoo miti ijoolleen biraa obboleewwan keenya yookiin jaartiin kiyya yookiin haati kiyya yookiin ilmoon kiyyaallee tokko fakkeenyaaf gaafa Saaliyaa Saamii al-dhufte artist Saaliyaa Saamii duriyyeen biyya kanaa ka isiin dhungatiin ka isii hojii suuraan ka'iin ka isiin hammatin hin jiru. Just artistii. Saaliyaa dhiisii yamma nama as jiru raasee nama. Amajja fakkeenya isin himuu jira. Tunillee nuti akka nama dhuunfaatti akka intala siingilii kophaa ofii biyyaa baate takkatti hin laalle nuti. Intalli tuni intala Oromooti feemasiidha intala sabaati nama hordoftoota baay'ee qabu nama firas diinas qabu. Miira jedhuun akkuma nama feemasii tokko yookiin aktiivistii tokko yookiin nama wayii tokko simatan nama jaalala uummataa qabu simatan tokko simanne malee wanni ilaalchi addatti nuti ilaalcha dubartummaa waan biraa itti yaadu tokko hin jiru. Dhugaan Rabbii sana dhugaan namaaf lafaa yoo barbaadan. Ida daaba mana finaaf osoo silaa daaba haftanii fi simannaa pirezidaantiidhaan malu osoo gootanii fi wallahi nutti tolaa bar garuu waan amantiidhaan waliin simanne goone daaba amne keeka suuraa itti tolchine nyaachifne goone naagalee bar amaral badiin jiru dogoggaruma amantiidhaan waan walii walitti isin buusu hojjechuudha malee isii simachuurraa amantiin islaamaa isin dura dhaabbachaa hin jirtu kabajaa isiidhaan malu intalti tun kaleessa yoo sabaa tolte yoo hawaasaa tolte yoo warraa tolte yoo biyyaa tolte yoo dhugaadhaan uummata Oromoo kabajaatti goote kaleessa intalti tun karaa miti arraan tana silaa isinii miti Husni Mubaarak beenyu pirezidaantiin keessan kun kaama jiru kun akkasuma jedha bira mee inni nu osoo inni nu dhufee simate nutti tola osoo mootummaan biyya sanii isii simate nutti tola haa jennu akkaataan itti simattan suni keessatti osoo bakkaate isii ifitti qabdu san jaartiin ta'e ifitti qabde obboleettiin ta'e isii ifitti qabde ati immoo assalaamu alaikum baga nagaan dhufte
ulfaadhu kootu ganda warra kabajaa qabu dhufte warra ulfina qabu dhufte warra jaalala beeku bira dhufte galatoomii hojjettee dhumaa qabu wanni jiru itti maramuu sani harkaan isii tuqatuu sani malee waan biraa nuti gartee simannaa isiidhaan malu osoo ginee 300 wali qabdanii kan itaniif itti gamman ittillee isinii daballa hagasuma ustaada kiyya. amma dubbii sirraa goolabna naasir khiyya hedduu si jaalanna ati dargaggeessa ka keenyaati boksiin illee wal dawaa walitti himnu walirraa fudhanna si kabajna dhugatti ati anaaf nama guddaadha umriin illee daaddaata ammoo waan nu jaalattani dhagay namni wal hammachuun wal arraabuun wal luuguun tuni hedduutu jira nuti kana waan nu jaalattaniif dubbiin akkana isin himmi ooytee eega khaleeti ila ida cafaqachaa bultanii gizeen jo simbaanu beekna asirooqi ati ammaan dhufette cafaqachaa bulanii warri tiktok kullaa dhiiraadha laan xiqqaa guddaan ajandaa taateef dubbiin amma gaa nuti ija hawaasummaatiif ija gartee jireenya hawaasa firraa jiraatu gartee waliin laaqqatee marakaa fi baaduu fi hunda waliin laaqqatee jiraatutti sirriidha wanni san garuu immoo ija diinaatiin hoggaa laalle warra diinaatirraa warra da'waa warra kitaabaatiirraa hoggaa dhageeffannu dubbiin sirrii ta'uu dhaba gizee nutti himtan ahal wassaalan ummata keenya isinirraa fudhanne dhiifamallee ni gaafanna toobaallee ni deebina ammoo qeeqa keenyaas furadhaa akkasii adda gallaaqa keekni keenya maali naasiroo keenya bareedaa keenya akkuma gartee nutiin kun simararree jaalala teenyaaf dila kana dhimmamtee miira keessa galtee akkana sagalee ol fudhattee hadiisa kaanii kaan fiddee nu fudhachiisuuf nutti mi'eessuuf daawwatan tattaaffii jibbaata cimaa gooteef hedduu ulfaadhu galatoomi jazaa khee rabbi jannataan si haa kafalu si galtee akkasumatti maasi warroota gartee daawa goona je'ee maqaa namaatiin daldalatu beekamtii barbaadu abaluun je'innaan jette gaasalaasiifiin ja'a aboo akkuma kiyyaa kana qabii hawaasuma bal'aa kanarratti daawwattootuma dila kanarratti itti cabsiinsin jee rabbii jira akkanama kanaa miti itti muddi akkaataan itti daawaa godhan yoo hin beekne dhiisaa hay amma laalkalee wanni ja'a turan michoon tuni ni boochi ani gaa ni rafee dalagaa deemee amma dalagaa dhufa sigale eda dalagaa hin daramme hayan tiktok dalagaa khiyya goota ko guyyatti sa'a 8 dalaga torbaanitti guyyaa 5 hojjedha yoon ganama kee tiktok bana asirra jirta yoon galgala rafuudee mu asirra jirta sibo yoon dalagaa keetii sibo yaammi ana ishtagal dagai guyyatti sa'a 8 torbaanitti guyyaa 5 hojjedha waajjira miti mootummaatiin hojjedha ni joon hojjedha سيجله أنا بر كايرو جراتشوكي والله كلام بري والله ربنا شاهد أمين يا عم أنت كنت هنا تصورنا مع بعض صورة ولا كانت رند قتة أبو سناقر صورة في بعضها والله يهدو إنه أصلي أنا ما إساء جراتشو سا أبدا أنا بيجي جرافيسي صورة ولا قبلنا أنا برانجا صورة walu magalatu na dage sai jirta Nasir Hamza abbo si dage kormako billah alayka wanni hundinu akkata qabdi sala dubbi abbaaf dhisani namtichaatu gaafa khan osoo ergus anumate ergamulleen anumate jeejan diina beena jaani tuma maqala ma akhi wallahi na gadisiisani anyway ati amma bakki suni dhukkubsee jirti bakki jarri akka malee si qeeqee si dubbate suni ana miti bar ani ilma dhiiraati no ayya ani boksiin inni walitti fixaati walii galchin dubbiis firraa dhorka nama fedhee bira dhaqee khaninjo intala maal jaanin amen kana barustan eda la ilaha illallah abo la hawla la quwwata abo no ragade asirati na wala fakate beta qawm la hawla wala wallahi ani nama kana wan argin sawture kairot ana smaratin bare kunno tiktak egan asgarin bare gurba ga mai kaman bai da dubartira da tamne bar firti gortane abo gafana lufusa miskina tokko gabbale so kanatti dubbatu abo miskina tokko bale so garana marare garana nyaate yor biyasan
أما أكا دبتامي كنو كنا سجل الفولة هاي بالله عليك ننجدون بالله عليك أنا بالله عليك بالله عليك ويجرى بالله عليك انتوني وفيفو هي كاداك أبدي بالله عليك انتوني جربتها هي كما براكبة أتي جيري بالله عليك أنا ما يستاهل أنا ما بري جيرت هاي بالله عليك أنتوني برا كان قلت سيمو من أسروقية بنتي ربي تسير جرا ربي تسي أول جرا ربي تسي جرا في سر جرا أتي وما تجرا ربي تسي جرا أتي كم تي بخانة جاورة كأقول لك خيسة قبله نحوي فيه لا أما جزء أبار ستسينو اللهم عليك بالظالمين جل. ربي سجرا لو قاسن ربي يا ربي علينا في عليك في أكون كنا كنت كشو لغة أفان أربعة خيسة تواتو جرا الرجالا I know الرجالا وان ربين الرجالة تجد ما تربيدا وإنه توني كنا كن جت صحابة الرئيس جت تانو تتيكن سيما قانا لا اللي بكسن تانو تتيكن ربي تسي أول جرا ربي سيقوبا جرا سيول مياتي ومان قبل بالله عليك خادوا ما دبيت إني تقعد منو بديدا ونيتاني سن أما دونغون سن كجيبا فيكي دا فيديو ما في حواسني كنوا بتشوك أبا حواسني طرف فوري في كون مون تلا لا حركة فورون اتمنى موليس يا كم من تناصر نقول ستي وان قرتي في خلاه فيديو سن رتي كوسون تاني جيرين ما واسمع كينيا كيستو وسمع كدين في التجران لا تيمم مرمو ولك كبامو سوديسني دمشي أشد كتير ولي قالت تبي فدان كنا أنا فو تسنيتي فرمي ملكا يا سبا يا أمة بلا يا أمة إسلاما يا أمة دينة تقولين كفنو يا أمة ربي تكتولين همنو رسولة ولين أمنو رسولي جل وليانو صلى الله عليه وسلم تبين خلي كرتني إلى الراف ألم فتشاولتن سندو غورا تهو بيني رادي بيني جن أكمل كسيتي ناسلام سا أفانك ديما هانياتو علمي دوغاس نادلتو أبو بالله عليك هاتنا يعني خيستي ويتونا نديداجرة بالله عليك هاتنا الله يرضى عنك جيمي ربي سر عجالته ماشي ربنا يحفظنا ربنا وأغرقاره ايوه بالله عليك كان ركونك وكادان انو عربني تفايده متي مانكبو لكن يو خيسه غبوتي والالتي اجي والالتو خيستي وامبراغرتي سنوافي سنجا شيكو دين نولين جيران شي توفيق لين ابان حديثا ابونا لله ان الراجل دبين ناصر رتين الراجل اصلي هي قالت يوم ياتي سوال دجيت انه انتي دبين تسمررتي شيكني رمي سافرتي أكثر دبيت أنا متى أتكلم في هذه كله خيتي الفاتو لما تنتهي من هذا أو صار من إمباني قلت السلام عليكم وعليكم السلام شيخ توفيق بارك الله فيك ديادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد أصلي في أستاذ ناصر بشيء أبويا ندي أسرع قبوني هو أجل يرتمن دينه كله توما ده جزاكم الله خيرا دبي شيخ كان يوندي في تاني جرني سوان رام في ونن دينه بري بدي وان جاو قرتي قرتني ونن جيشوف ده ورمان كايرو خنا جرا ورمان شيخ كايرو نجرني جاني أسمع نقول سي جرم بيتا شيخ كايرو إيش قطن جاني أنا بشيري أفهم بكسي إنه والله لا بيتا دوكر أما ورمان قرتي وني أكنت دبين كل أوقيته إسني تبيكمل ومن خوان سنجالة تنيف سيجله ومني وان حواسي الدنيا سنجله جروف ومني كرتي ولما يوم ندير بكون درا دبي سنجرتي سيرا خلير قمت خوني وان فقطات